Flower sih guddifachuu ni beektaa? Flower sih akkamitti guddifachuun feene yoo? Flower sii wanta kan qabnu zimma karaa salphaa karaa ittiin beekamu inni tokko mee as nu baasne saayibii. Karaa gabaabaa karaa itti flower sii guddifachuu dandeenyu immoo kan nuti suuraa nama beekamaa tokko qabsaa'ota siyaasaa qabsaa'ota Oromoo keessaa warreen beekamaa akka ta'e suuraa isaanii gad deebisne akkasii flower sii keenya nu guddatu. Yaa salaam yaa salaam aboo sammuun maqabdaa baratti sammuu agartee gaa gandummaa fi suuraa goota gad deebifnee nuti yaa muraasa keessa flower sii subscribe baay'ee harkannaan siin jee yaa salaam maal taate maa callitti barmuu caanaa fi dingo sammuu akka qabnaa barga Allah hayyee mee yaada kun qabanillee suuraa jarrabaa gidaafa dibine Facebook keenyaan gad dibine soo maqaa jirannee flower sii karaa salphaa harkannaan siin jee mee too suuraa eenyu guddeefi suuraa jarrabaa gidaafa kala suuraa waaqoo guutuu guddeefi waaqoo guutuu tiimu waaqoo guutuu baaleet eenyu beektaa nadhii gammadaa guddeefi hin taane saayibii suuraa jarrabaa gidaafa suuraa elamoo giltufa tanamma warra kuteewe warra kutaa dhiisaa suuraa nama sabana maamee eenyu guddeebisu qabu namni gildummaa soyini suuraa nama ammaa guddeefnee kafiroorri keenya arganna gaara suuraa Juhaar Maamad dhaay dhugaa alla Juhaar Maamad amma guddeefnaa siin jigaa karaa salphaan filoorsiin keenya laal amma tana kuma dhibba ol kutaan siin jee mucaa maal namni laayikiin amma argan gaaf sabskraayibii jettamu maali jettamu teenyitu kana tarii na'u gudummaa karaa kanaan deemnu salphaadhaan siin yooti waa'ee nagaa sotti namni gandummaa jaabi gandummaa keenya ol biifannii garteeme Juhaar Maamad guddeefnee nagaan suuraa isaa aboo waan adinyi maa teenyoo filoorsi barbaanoo amma yeroo sanatti beekamsaa jettanii boodanii aatii nu gaafadha aatii naa kadhu hin jirfe ati yoo biyya sana maal ta'e jetta biizii jedhattaan kaawwaste saayee biizii amma xiqqishuna of jettaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota fi hordoftoota keenya hundi keessanuu bakka jirtitti nageenya keenya isin bira nuuf haa ga'u isin jecha akka koomedii fakkeessinee waan xiqqoo takka waan gorsa namaa qabaatiif waan karaa akkatti jiru haala amma namni ammatti jiru karaa fakkeessinee turre akkasuma waan lafa haala maaliif kan nuti agarsiisu jiru malee nuti haaluma hawaasni ammaan tana ittiin flower sii guddifachuu jiru malee waan dhimma dhuunfaa keenyaa kan nuti ittiin guddifachuu barbaannu miti. Nuti kana ittiin guddifachuudhaaf kana yaaduu osoo hin ta'in yeroo ammaa kanatti namni keenya biyya arabaa keessatti taa'ee fi biyya adda keessatti taa'ee warra biyya osoo hin ta'in gandummaa fi kana haasee uummata biyyaa waliin buusuudhaan waan hin jirre fakkeessanii suuraa gosoota gad deebisanii abbaa Jifaar jechuun waaqoo guutuu jaarraa abbaa gadaa kana maqaa gad deebisanii ittiin maal godhu jira. Kanaan flower sii guddifachuu jira. Flower sii laayik ittiin barbaadudha kan hojjechaa jiran jechuudha. Immoo kanarraa bilisa. Nuti kanarraa bilisa isiniif koomedii fakkeessinee isinii dhiyeessinee waan godhu isinii argannee. Waan hawaasni keessa jiru kanaan gabaabsinee isinii ibsuu barbaanneeti galatoomaa isin jenna. Aywa saniifuu carcar orootuuf subscribe godhuudhaan akkasumas lammii sabaatillee subscribe godhuudhaan jajjabeessaa isin jenna. Gara Facebook nyaatiin illee osoo gandummaan hin ta'in oromummaadhaan flower sii akka nu gootan lammii kajoo faqa Facebook isaatti anwaan shaajii Facebook ija saniifuu subscribe godhuudhaan flower sii nu godhuudhaan jajjabeessaa isin jenna. Immoo sanirraa bilisa yaada keenya koomedii isinii dhiyeessine hangasittuu nagaatti nu tura. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.